السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتو تردفتو أورو ملتميديا برودكشن. بكجرتني السلام من خنجة سنبرهاجو سنيتشا كن كندا وداجتن سجنتا نجافدوتي. يسمى كنجا كان أران تنا حاكم إبراهيم يقاو مندسا أودانيشين كنتي خيسمى كنجا goone سنيفلي جرا gaafii takka takka gaafatee jiran dillee akkuma beekamu gaafii san deebisuudhaaf asitti argamee jira mee isoo waliin turtii goonee kan walitti deebinu ta'a dhufaana tura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتو تافي هرتفتو تا أكسما ماتي channel أورو ملتي ميديا برودكشن أكم نجي جرتني أنا نجي أنقبا الحمد لله قالني ربي فاقو نجي أفرح مني ربي تسبكو مجرتن هندتي اسنها أكبو جيتشا duraan dursee obboleessa kiyya Eid Ali Musa galatoomin sinja keessummaa kabajaa kan gaafatamu gootee chaayinaala keetirratti naaf yeroo keetiif guddaan si galatoomfadha rabbi jechaan atiis ta'e hordoftoota keetiif kiyyallee isiniin jaaladha gaafii teessan hundaafuu deebisaa isaa qabadheetiin dhiyaadhee jira ulaagaaleen gaafii tanaa ulaagaaleen tokkoffaan sobuun yookiin ammoo hojiibuun ta'uu jetti dhuguma jirtuun isiniif himaa irra guddaan keessanis dhugaa jirtu ni beektan na beektan jee waan ni yaadu jecha tole gaa isintillee haasawan dheeressu garuma gaafittiin isin achi dabarsa gaafiin jalqabarratti naaf dhiyaatte maqaan kee eenyu jetti irra guddaan keessan ni beektani gaafii salphaadha garuu maqaan kiyya Abdul Hakim Ibrahim Ahmad yookiin ammoo Hakim Ibrahim Jaama Facebook kiyyaas Hakim Ibrahim Jaama eessatti dhalattee guddatte gaafiin lammaffaa ani magaalaa Dirree Dhawaa ganda laga harree qabalee duwwaa 8tiin dhaladhe achumattiin guddadhe jechuudha gaafiin sadaffaadhaa sadarkaan barnoota keetii maalii jetti ani waggaa 6 dura kanin barnoota qaxxaamuree jechuu adda daabeetiin ture gaafaan gara Indoneeziyaatti deemuun barnoota qaxxaamuree ture garuu hin galmoofne inshallah barana kutaa 12 hin galmaa hojiitiin yaada qaba ittiin deebi'a jeetii yaada qaba hagammaan galmoofne garuu dalagattiin jira hojii biizii waan ta'eef jecha hojii istiidiyoo akkasuma ammaasis YouTube lamarratti hojjechuun ulfaata amarratti YouTube channel Hakim Media irratti kan hojjechaa jiru inshallah dheenyetti ammoo channel odaanishaattis kan hojiidhaan hojii garagaraatti kan deebinu ta'a yoo nuuf nu mijaa'u ta'e diraamaa islaamaa kan ta'ee fi akkasumas seenaalee takka takka akkanas hiba yoo ta'e itti deebina jennee yaada qabna gaafiin afuraffaadha akkana jetti wanni oduu rabbii akkanaaf ta'e jettu ni jiraahi dhugaa dubbachuudhaaf gaafii ulfaatadha rabbiin akkanaaf godhuuniin fedhu yoo jiraateen addunyaa kanarratti waa lama jireenya gaarii jireenya ibaadaa qabu fi jaartii saalihaa ilmaan gaggaarii ollaa gaarii kanumaan argachuufadha waan hanga kana yoon argate hedduu dasna jaa maaliif namni waa kana qabu ollaa gaarii jaartii gaarii yaabbii gaarii mana gaarii namni qabu hedduu nama milkaa beeta waa firan kana rabbiin ibaadaa wajjinaaf kanina jechuu hedduu dasna jaa hedduu na gammachiisa wanni rabbiin akkanaa ta'u wanni fedhu jiraate kana jechuu yaabbii gaarii mana gaarii ollaa gaarii fi jaartii gaarii fedha ibaadaa fi afiyaa wajji jechuu gaafiin tiyaantu gaafii shanaffaati gaafii tan namni chaayinaala kanarra gaafatame hundinuu gaafiin tun jalaan baatu jechuudha jaalallee ni qabdaahi yoo qabaatte hoo eenyu dura gaafatee jaalala gaafii jaalala wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf yoon sobee malee jaalallee hin qabu saniifuu gaafiin tiyaantu yoo qabaatte eenyu dura gaafatee jettu san cancel taati jechuudha ani jaalallee hin qabu am singleedha gaafitti antutiin achi dabara gama aartii kanatti maaltu si kakaasee jetti nama aartiiti jeellee hin beeku garuu gaa'ee galti jetteefu takkaagaa nama aartiiti jee eefi yaadee hin beeku jeeta waan godhuu qabu takka
waan jiruuf hin godhe jedhama. Irra hedduu yeroo hedduu deddeebiitiin dubbadha waan kana yeroo na gaafatan namni biyya Indoneeziyaa keessa waggaa 4 ture. Yeroo sanitti ana waggaa 2 fixee booda Indoneeziyaa keessatti waggaa 2 fi baatii 5 immoo kan inni fixee booda yaani tokko na dhufe obboleessa yaamallee asirratti wallaahi dhugaa dubbachuudha. Ijoollummaatti illee waan kana fedhii qabaadhu jechuudha. Garuu Hamza Shejaabirii waan kana akkaan yeroo itti seenu kana godhe jechuudha. Kana jechuun isaatti na kakaase jechuu osoo hin taane viidiyoolee takka kophaa isaatii dalaguu ture. Galata nu biraa qaba. Gamanumaan obboleessa Hamza Shejaabir lubbuudhaan si galatoomfadha. Hedduus jaalanna. Hedduus jaaladhanis. Viidiyoo qaaruun takkaa fi akkasuma viidiyoo Nabi Suleymaan seenaa animeeshina ATA production Masri jiru isaanii gadhiisa viidiyoo sanii. Viidiyoo san jechuu fuudheetii gara afaan Oromootti hiikee kophaa isaa jechuudha. Sagalee nam 2-3 baase jechuudha. Yeroo kana akka nama hordofaa Hamza Shejaabir ta'e takkatti viidiyoo isaa gisee ilaalu bakka anis na dhaga'ame taa'uma jirra biyya namaa keessa jirra. So innis kana godhee jira gomaachuu godhee jira. Maaliif ani hoo obboleen kiyya warree na hojii jiru wajji wal ta'ee bifa fooyya'aa ta'een sagalee nam 2-3tiin maaliif hin hojjennu jeetii yaadee ture. Yeroo kanatti anumaan barreesse sagalee nam 2 ta'e obboleessi kiyya Iskandar Ahmad amma Keeniyatti argama. Isku Habibi. Innilleen sagalee dhalaatii fi sagalee qalloofaa baasuu danda'a. Sagalee sadii ni danda'a inni. Amma obboleessa kiyya Abdulaziz Abdurazak as biyya Moojii jira. Borshee akkasitti qoosaa isaatiin beektaniin. Innilleen sagalee manguddoo sagalee nama gurguddaa fa'aa ta'uu danda'a. Sagalee qaaruun ta'e namni dalageessi isa. Isin hundinuu galatoomaa isin jecha. Kana kakaase jechuun artii kanatti Hamzaadha yoo hin jeen sobu jechuudha. Isa kan galatoomfadha malleedha. Viidiyoon ni dalageessan irratti hundaa'eeti kan yaadni qonnaa dhufee itti seenne jechuudha. Seenaalee tan himuun turre dura irratti viidiyoolee akka ammas ni seenaa Nabi Musaa fa'aa kana kan Nabi Yusuf fa'aa kutaadhaan hiikuu eegalee ture jechuudha. Viidiyoo takka hojjenne hawaasni hedduu jaalate hin jajjabeessan jechuudha. Hawaasni viidiyoo kana hedduu itti fufaa jenna akkasumaan itti seenne jechuudha. Yeroo kana gaani jira nama hedduudhaan hin dalaguu ture. Haga nam 15 olii turan ijoolleen. Cinaa nama kan Keeniyaa jira, kan biyya deebii jira, kan ammoo Kanadaa jira. Namni lakkuma jireenya adda nama baasuuni viidiyoo san dhiisee jechuudha. Namni waan heddumina na wajjin jira jecha anaaf iskeentti fufne seenaalee himutti seenne jechuudha. Seenaa san gaafa afaan Oromootti himutti seenne gaafiin deebisaan tana fakkaattii yaada. Gaafiin 8ffaadhaa mudannoon si mudatte tan hin irraanfanne ni jirti jetti. Gaafiin tun hedduu ulfaatti. Mudannoo tana mudatte taniin jireenya keessatti hin irraanfanne jedhee qofa baasee hin jirtu. Gaafitteen tuttiin dabara. Gaafiin 9ffaadhaa fuulduraaf maal ta'uu feeta? Wallaahi nama fayyadu yoo ta'e dasna ja'a. Nama bakka nama fayyadu. Nama hawaasaaf jiraatu. Kan jechuun bultii uffadhee jireenya mataa kiyyaatis qabaadhee akkuma jiru ta'ee garuu nama fayyadu ni jiraami. Anama gama kiyyaan kan hawaasa gargaaru jiru yoo jiraate takkichaan miidiyuma kanarratti waan nama gammachiisu, waan nama bohaarsu, waan seena qabeessa ta'ee waan barnoota irraa si bohaarsaa si gammachiisaa barnoota si dabarsu kanuma kan hojjechuu jiru. Akkuma ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam jetti irra caalaan nama fayyadu. Bakka namu waan danda'uun kan maallaqaan nama maallaqa qabaadhee osoo hin taane garuu follower 150 qaba gama Facebookaatiin YouTubeen ammoo hedduun qaba. Hawaasa hiyyaammoo xiqqaatullee ta'u kanaan gargaarutti hin jira jechuudha. Fuulduras wanni ta'uu barbaadu yoo jiraate almost barnoota irratti hin dhaabee ture. Akkanaan ta'uu faada waan jiru qaba. Yoon ittiin deebi'eeti yaada qaba.
barana kutaa qullamitiin deebiitii yaada qaba garuu san rabbii beeka kun yaada mataa hiyyaati waan uumamu rabbii beeka nuti numa jennaa malee hogodhu rabbii waan ta'eef jecha silaan barnoota itti fufe wanni ta'uu barbaadu ture osoo fi gaafaan biyyarraan deemin barnoota gaafaan barachaa ture wanni ta'uu barbaadu maal isiniif fakkaata ture daanyaa abbaa seeraa jechuudha abbaa seeraa yookiin ammoo looyeraa barnoonnummaan an barachuudhaaf fedhii qabu barnoota gama sooshaaliin kana malee naachuraalii hin baradhu ture yoon barnoota deebii kan itti fuftes barnoonni hin baradhu inshaallah sanuma ta'a gama heeraa kana abbaa seeraa yookiin gama saayikaatirist kana jettoon fedha jechuudha gama saayikolojiidha garuu nama fayyaduun ta'uu barbaada inshaallah yoonii fi abbaa seeraa ta'es hawaasuma hiyyaan tajaajila looyera yoon ta'es hawaasuma hiyyaan tajaajila gama saayikoloojii saayikaatirist yoon ta'es hawaasuma hiyyaan tajaajila jechuudha saniifuu naannoo'ee bakki itti deebi'u hawaasuma hiyyaa tajaajiluudha fuulduraafis kan inni ta'uu barbaadu nama fayyadu durarraayis maatirraa eegala eegas booda hawaasatti achi dabara kanumaan ta'uu barbaada gaafiin kurnaffaadha biyyatam jiraachuu barbaadda biyyatam jiraachuu barbaadda jetti yoo naaf ta'e rabbi silaa naaf mijeesse biyyaan jiraachuu barbaadu Dubai yookiin ammoo biyyumatti ammaaf alhamdulillah nagayaan qaba hin beelawne hin dheebonne hin daarre just alhamdulillah gaa wanni kana wal barbaadu hin jiru biyyattiyaas nagayaa alhamdulillah ammaaf biyyatiyaan jiraachuu jira ittis gammachuun qaba jiraachuu fayyatti fuulduraafis asin jiraadheeti yaada akka rabbii garuu hin beekamu garuu yoo nifi ammoo biyyattam filattaa yoon jaan Dubaayin filadha jireenyaaf yoon mana qabaadhee yaabbii gaarii akkuma isin jeesanii maal akka silaa harkatti feetaa jireenya kana keessatti yoo rabbiin maal akkasii ta'e barbaadee naan jettan yaabbii gaarii jaartii gaarii fi ollaa gaarii mana gaarii akkaniin jeesan Dubaayittiin fadha silaa Dubaayitti silaa rabbiin waan Afriin kan naakutti hedduu dasna jaa gaafitti hantuuttiin sin dabarsaa Itoophiyaa ala eessa jiraattee beektaa maaltu si mudatee achitti jettanii Itoophiyaa ala bakki hin jiraadhe jireenyaaf waggaa 4 baay'ishan Indoneeziyaa keessa guyyaa 15 Keeniyaa keessa guyyaa 15 ammoo Taayilaand keessa biyyuma sadeen kana bakki deemee beeku Taayilaandii guyyaa 15 Indoneeziyaa waggaa 4 baay'ishan akkasumas guyyaa 15 ammoo hiriyaa Iskandar Ahmad Khawji Daleena kana isa ziyaaruufin guyyaa boruu ida soomana qabara dabaree kana kenneetiin dabarseesaa hojii yeroo gaarii dabarsinee turre hedduu obboleessa hedduun kan hin jaaladhuuni ammallee hedduu yaadaan silaasa biraallee deebi'ee dasna jaa fuulduraafis inshaallah wal agarra jechuudha obboleessa yaa wajjini mudannoon biyya sana keessa nu qunname hedduudha gaa maal jeekan hin beeku Taayilaandii fi Indoneeziyaa keessatti mudannoon jiru dheerinuma kiyya kanarratti amma turtiin Taayilaand keessa ture keessatti bakka ni jiraami Taayilaand san biyya bareedduu haalaan bareedduu taate garuu shurufkaa takkaa jirachi yoo warri dheexan nyaata hedduu kana kararra godhama manni biyya sanii uummata islaamaatti miti ni yaadadha paaspoora yoo hundaahu dhiisee deemee jechuun gurbaan fakkaatu akka jira kan inni irraanfanni Soomaaliidha mudannoo achi na mudate guyyaan ifin gara Indoneeziyaa deemuuf deemu halkan sa'a 2tti moodaa 3tti kan inni filaayitii qabu gara Indoneeziyaa guyyaa sana ammoo obboleessa hiyya takka amma Adaamaa jiraata Xaahaa Abdurrahman tokko isaan na yaamee gara iddoo inni qubateetti itti deemu jira jechuun yeroo kana gisanii fi deemnu paaspoora hiyya irraanfadheetiin ture hin fuune gara isaatti deemu jira osoo deemu jiru karaatti fittashaa kana jira diraga warra biitti sana shishee hedduu jira ficaan kana maramaru jiran paaspoora fidinaan jaan niin irraanfadhe ayidii hin qabdu nama si fidu itti bilbilaan jaan bilbila silkiin jala kaasan akkana si bassaamiin tokko na jalaa kaasee bilbila
paaspoora gisee barbaatan dhaban mucaa tokko Somaaliidha. Lakkaa paaspoora kiyya dhufeen namaa hojii dhufeen jechuu hoteelanti qubanne paaspoora kiyya fuudheetuma hoteela mucaan isa barbaadutti gaagaana zaamii guban anachiin taabiyyeen beeku dhaqee torbaan lama kiyya jechuu yeroo kana bakka agarraa filaayitiin kiyyaas ni dabar giyyaa nama kan taa jiru poolisiin hiifatanii ummata ficaan marammaru jiranii warra ficaan keessatti gaayoo hashiisha ka fudhatu ta'e ni beekamaa jechuu yeroo kana anammoo taayinaan jaanan ka paaspoortii fayyadamee gas booda marammaramtaan anjaanii mucaa barbaadanii tajaajilki arkanii naa fidan akkasi paaspoora kiyya almost poolisoonni dadhabanii isteeshina ni ergan poolis isteeshina achaanaa taa'u jiru akkasitti yeroo kana gaa dhufanii hanga poolisoota laffaayisteef yeroo isaan irraa gubdee kafalinaan jedhanii baatii kuumata akkanarraa fuudhanii maallaqa biyyasanii jechuudha. Akkasittiin guyyaa mudannoon ta'anii irraanfanii Taayilaanditti tan ifi nyaata isaanii san wallaahi guyyaan ifin eerpoortii hisaabee eerpoortii Taayilaandirraa gara Indoneezhiyaa deemu hafuura nagayaa takka fudhadhe. Biittii hedduu fuuqii qofa hedduu ibidda jeen bakka. Samii ilaaluudhaafuu ni cinqata sittuu mul'atu gisee takka fuugee dummina dheerina jirtu irraa kan ka'e san gubbaan oowwayaati. Ibidda jahanna malee nama qibaabaa afuufu jiru fakkaata OBH biyya san jiru akka Suudiitti oowwiti. So san gubbaadhaan gaa kiraawudiis makiinaa heddumina jiruu fi heddumina namaatii fi nyaata alarra godhamu kana shurufkaa maarriman ifana kana kalluuna keessaa waan baasan. Uummanni Islaamaa miti waan nyaadhabneef kana balaa qalaa hunda jira shurufkaa ajaa jira. Wallaahi biyya sana hedduu xiqqishona dhukkubuu ture jechuudha qilleensa ciisannaaf hin ta'u ture.